Pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp waa'ee hidha guddicha haaromsa Itoophiyaadhaa pirezidaantii Ijipti Abdul Fattah al-Siisiidhaa wajjin walgahii biyyoota dinagdeedhaan badhaadhanii Faransaayitti geggeeffamaa jirtu maddiidhatti haasayeeti jira. Pirezidaantii Tiraamp waa'ee hidha guddicha haaromsa Itoophiyaadhaa kan haasa'uun kan isaaniif duraa ta'uu baatullee pirezidaantichi yeroo jalqaba masaraa Ovaal seenurraa eegalee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaadhaa irratti yaada adda addaa nama kennuudhaan beekamu keessaa pirezidaantii Ameerikaa adda duree. Bara 2020 keessa yeroo marsaa duraatiif pirezidaantii Doonaald Tiraamp masaraa Ovaal seenu Ijipti hidha haaromsa Itoophiyaadhaa kana ni haleelti jechuudhaan dubbatee jiraachuun isaa kan yaadatamu yeroo ta'u haasaa isaa itti fufuudhaanis yeroo lammaffaa masaraa Waashingitanitti deebi'u pirezidaantii Tiraamp Itoophiyaan bishaan abbayyaadhaa kan hidhatte maallaqa Ameerikaatiin gibira keenyaanii xiisha keenyaanii jechuudhaan oduun jirre dubbachaa tureeti jira. Oduu isaa kana ilaalchisuudhaan yeroo sanitti Itoophiyaan ibsa irratti kenniteen ammoo hiini guddichi Itoophiyaadhaa xiisha ummatoota Itoophiyaati, xiisha lammiiwwan Itoophiyaati maallaqa isaaniitiin, hurkaa isaaniitiin, dafqa isaaniitiin kajaarratane malee maallaqa gargaarsaa sumunii takka biyyoota ambaatirraa Itoophiyaan hidha haaromsa guddichaa jaaruudhaaf akkam fudhatin ibsitee turuun ni yaadatama. Kanas haa ta'u san garuu pirezidaantii Tiraamp turtii yeroo dheeraa booda ammaan tana irra deebi'uudhaan walgahii G7 tan Faransaayitti geggeeffamaa jirtu tanarratti pirezidaantii Ijipti Abdul Fattah al-Siisiidhaa wajjin haasaa godhaniin hiini guddichi Itoophiyaan hidhattee jirtu michuu teenya Ijipti irratti miidhaa fidee jira, dhiibbaa guddaa irratti fideeti jira jechuudhaan akkuma baransan Ijiptiif loogaa dubbataniiti jiran. Pirezidaantii Abdul Fattah al-Siisiin ammoo game isaaniitiin dhimma kanarratti dubbii gabaabduu taasisaniin pirezidaantii Tiraamp michuun keenya michuun yeroo kamiyyuu kan Kaayiroodhaaf hiriyaa waa'ee dhugaadhaa ta'e waa'ee rakkina Ijipti keessa jirtu kana hubatee nuuf bifa kanaan dubbachuudhaaf hedduu isin galatoomfanna jechuudhaan ija uummata addunyaa duratti walgahii biyyoota G7 madditti walgahii addatti pirezidaantii Tiraamp wajjin taasisaniin suyyuudee pirezidaantii Ameerikaadhaa galateeffateeti jira. Kana maleedhas gaa pirezidaantii Tiraamp yeroo waan hidha haaromsa guddichaa kana kaasu mara Ijiptiif looga jechuudhaan Itoophiyaan marii jaarsummaa pirezidaantii Tiraamp yeroo garagaratti Ijiptii fi Itoophiyaa Suudaan jidduutti taa'uudhaaf ture kufaa gootee ka turte yeroo ta'u Itoophiyaan gara isiitiin gaaddisa gamtaa Afrikaadhaa jalatti waa'ee rakkoo keessoo keenyaa, waa'ee rakkoo biyyoota Afrikaa, waa'ee rakkoo ardii Afrikaadhaa matuma keenyaaf furachuudha qabna jechuudhaan marii sadeenii mata duree ja'uun biyyoota dhimmi kun laallatu hunda hirmaachiftee addatti ammoo Ijipt, Suudaanii fi Itoophiyaa wajjin ta'anii akka mari'ataniif gaaddisa gamtaa Afrikaadhaa jalatti qooda fudhattoota wajjin mari'achaa turuun kan yaadatamu yeroo ta'u kunis ammoo tarkaantii hin malle Ijiptii fudhattuun mariin kun osoo galman gahin fashalee turuun ni yaadatama. Kanas haa ta'u san garuu Itoophiyaan marii sadanii keessaa Ijiptii ifiin if baaftus marii kana hanga dandeessetti rakkoo Afrikaanotaa Afrikaadhaan gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti akka furamuuf tattaaffii godhaa jirtu hanga xumuratti Ijibbaate falmachaa akka turte ni yaadatama. Itoophiyaan yeroo ammaan tanaagaa hidha haaromsaa kana rakkoo tokko malee xumurachuudhaan kaayyoo yaaddeef oolfatteeti jirti. Turtii gabaabduu kan isinii wajjin taasisaa ture an Uudii Musaati.